هاتي يا إلمو في ولالتي أن موت ما نكسي كان ديجر ونجر قامني أكسي كان ديجر ونجر ساعتي أما كنتي قامني أن ديجر وتكو هنجر هاتي يا بويا وان بروتين بولتي هلكا وان بروتين بولاجي سنجلامتي أكسي أرمنتنا أكسي guyyaa ka isiin bultuuni waraana mootummaatiin halkan ka isiin bultuuni warra bosona jiraniin maqaa warra bosona jiraniitiin halkan ilmi isii doorsifamee siree jalaa fuudhameetiin hallayyatti bineensi nyaatee mataa fi luka garagara fuudhu jiranii jechuudha. Bineensi nyaatee mataa isaatii fi luka isaa kopha kophatti fuudhu jiran akkasi asiin dura shirkaanirra wanta akkasiitu deemaa ture wanta akkasiitu godhamaa ture jechuudha. Isiniif galaa miti. An saati kanatti waraanni an deeggaru dhaabni an isinii deeggaru tokko isaa hin jiru waan na fakkaate waan na barbaachise dubbadha bas kalaas maal inni ani lubbuun tiyya lubbuu haadha tiyyaati oliiti lubbuu haadha tiyyaa oliin qabu bar ani yoo jiraadhe sisiidhaaf jiraadha yoo du'eef sisiidhaaf du'a gaafa haati tiyya alhamdulillaahi dhabde ani maal nyaadhe maal dhugee gammada maal uffadheen gammada gaafa haati tiyya gammachuu dhabde gaafa haati tiyya alhamdulillaahi dhabde gaafa haati tiyya buqqaatee akkana rakkachuu jirtu gaafaatitti bakka gatteetu dhabdeetini dhalteetini ilmoo keessaa baasanii dhiinni keessaa lafatti harca'utti jirutti jechuudha. Kamaaliiti marroon an deeggaru kamaaliiti abiyyiin an deeggaru kamaaliiti shimallisiin an deeggaru kamaaliitiin jedhaa bar yoomiif deeggara qofaan yoomiif isaan faarsa qofaan yoomiif profaayilii isaan kaadhee deema qofaan yoomiif kenna jedha qofaan yoomiif kenna jettan na hima gaafa kenna jettaniif na hima yoomiif kenna jettan guyyaa isin kenna jettaniif na himaame. Harma fi harka asin dura murameen garaagarummaa qaba gochi amma nurra deemamaa jiru harma muramaa jirra bar harka muramaa jirra bar olin baane malee wanni godhamaa jiru waa baay'ee godhamu jira bar namni biyya keessa akkatti dubbatuun dhabee jira bar namni biyya keessa akkatti haasa'uun dhabee jira bar biyya mootummaan ni jira jedhu keessatti biyya mootummaan akka barbaade waraana isaa gamaa gamanatti bobbaasu keessatti ummata miskiina irratti jechuudha ummanni isaanii rakkate ummanni waan ta'uu dhabe gaafa jechuudha bosona keessa maqaa shaneetiin itti gadi jedhaniitiin jedhanii akka barbaadan godhanii irraa ciratanii irraa nyaatanii irraa waan barbaadan godhatanii bira kutan ummanni maal godhuu danda'a wanni godhuu danda'u maal inni ummata nuukiyaayyuu hin qabanne gaafa itti gasseenaniitiin akka barbaadanitti irraa ciratanii akka barbaadanitti irraa guuttatanii deeman irraa qalatanii irraa ciratanii jechuudha. Nde yoo ummataaf hin taane biyya gadhiisuudha bar yoo ummataaf hin taane biyya gallakkisu mootummaa waan sababatu dhabaa jechuudha biyya gallakkisuudha aangoo gallakkisuudha yoo naga biyyaa eessisuu hin dandeenye biyya gallakkisuudha aangoo gallakkisuudha naga biyyaa eessisuu yoo hin dandeenye naga ummataa eessisuu yoo hin dandeenye biyyuma gallakkista aangoo magallakkifta hallaqa bakka. Akka beenu sanitti gaafas Oromoon tokko taati bar gaafa Tigireen yookaan Amaarri biyya bulchee Oromoon tokko taati ka dhumatanii dhumata ka qalamanii qalama ka harmirraa murama maal taati gaafas Oromoon tokko taati Wallaggaa fi Arsiinis tokko taati Arsiif Walloos tokko taati Harargeef Jimmas tokko taati Oromoon tokko taati jechuudha ka du'een du'a ka harmirraa cirama ka mormirraa murama tokko taati jechuudha. Yaa aangoo gallakkisu yaa biyya gallakkisu lamaan san keessaa tokkoma jechuudha. Isin dantaa aangoo keessaniitiif dantaa jireenya keessaniitiif kan qaama mootummaallee deeggaru dantaa aangoo isaatiiffachuu kan bosonallee jiru dantaa garaa isaatii fi dantaa aangoo isaatiif ta'uufiiti qofa ol bahuudhaaf jechuudha. Ehee yaallee no wanni jiru kanuma tokko isaa saba keessaniif rakkatanii tokko isaa saba keessaniif dhimmamtaniitiin jiraataa jirtan tokko isaan jirtan odoo saba keessaniif dhimmamtaniitiin maal godhu duuti haati teenna. Maal godhu rakkattee haati teen nungahuu ka Wallaggaa nungahuu ka Salaalee bara hundaa firii qofa jenna haga yoomi firii jedhaa jiraanna haga yoomi firii jedhaa jiraanna qoo jedhaa bara haga yoomi qarqaarsa guurra haga yoomi ililliif ababaa guurra jedhaa bara nungahuu baraa waggatti firii nungahuu nugayaa bara yemin adda bilisummaa Oromoo no yemin adda bilisummaa Oromoodha. Adda bilisummaan Oromoo maqaa Oromootiin bosona jirtu yoo Oromoo lubbuu oolchuu hin dandeenye maal inni faayidaan isiidha? Raammoo billisa baasti kan Oromoo billisa hin baasin. Kan haadha Oromoo billisa hin baasin kan harbee Oromoo billisa hin baasin raammoo billisa baasuu hedanii bineensa bosonaa billisa baasuu hedanii. Maal billisa baasuu hedan qoy adda bilisummaan Oromoo ka maaliiti maal billisa baaftan mee na hima waan billisa baastan na hima. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan maqaa Oromootiin bosona jirtan maal billisa baasuu hedan? Sagaraa keessan billisa baasuu hedanii.
maal bilisoomsuu heddan waan bilisoomsuu heddan sanna himame ati ka maqaa oromootiin aangoo irra jirtu ka maqaa oromootiin qaama mootummaa keessa jirtu maal goota silaa namni dhumataadha dachiin gubataa jirti bosonni gubataa jira maddaa margi gogaa jira eenyuun irraa galfachuu deemta eenyuun irraa biyya guddisuu deemta eenyuun irraa ishaaraa magariisa godhuu deemta silaa ilmi namaa dhumataadha lubbuun ilma namaa darbaa jirti lubbuun ilma namaa darbuutti jirti ilmi namaa lafarraa dhumachuu jira bineensi nyaachuu jira rakkachuutti jiran buqqaa'utti jiran kun asiin liibiyaa dhumachuu jira gabbahee ilmoo waggaa 5-6 dhumachuu jirti biyyarraa baatee gomma makiinaa jala galtee biyyarraa biyyatti bahuu jirti gomma makiinaa garaa makiinaa jala seentee gomma makiinaa jala seentee biyyarraa biyyatti buqqaa'utti biyyarraa biyyatti sosocho'utti jiran taadaa eenyuun jiraachiftanii isin eenyuuf angoorra teettan eenyu waliin jiraachuudhaaf bineensa waliin jiraachuu heddanii gaafa nama buqqiftan seenaa hin taane jechuudha ummata harka xurii ummata harka xuriiti ummata harka xuriidha seenaa hin taane seenaa gurraacha laal seenaa gurraacha qabatanii taa'u jirtan walaa ka aangoo irra jirtu walaa ka biyya bulchaartu walaa ka bosona jirtu seenaa gurraacha harka dhiigaan taa'u jirtan qalamni isin barreessitan qalama dhiigaati midhaan isin nyaattan midhaan dhiigaati teessoon isin irra teettan teessoo dhiigaati ummata kana irratti jaalatee ummanni gibira isin kennee isin bulchaan jiru jaalatee ummanni waan isin jettan godhee aamiin jedhee jiraataan jiru osoo garaan isaa keessi gubatu jedhaatiin jechuudha jiraachuutti jiran isin ummata harka dhiigaati jechuudha yoomiyyuu seenaan isin jalaan bahu barasan ni jenna laal barasan na jala deemaa komentii takka na jalatti hin barreessina komentii takka na jalatti hin barreessina annan gubadhe komentii takka na jalatti hin barreessina ka abiyyi kan kee deeggartu akka abiyyiin kan keessi jalaan tuqamne muka ofi qaraqqariiti iyyachitti deemiti ka shimallisiin kan kee akkasi jalaan tuqamne barbaaddu muka ofi qaraqqariiti ruuzii irraan qaraqqaradhuuti deemi rafi kushina hambaa miici yalla hiji wuci ka marroo kan kee deeggartu jechuudha marroo kan kee waliin jechuudha hudduu harree seeniiti bayna jala qaamni tokkichi an deeggaru hin jiru qaamni tokkichi anfaarsu hin jiru inshallah qaamni tokko anfaarsu hin jiru deeggaraa keessan qabadha ka deeggartan qabadhaati hudduu harree keessa galaa yalla na jala bayaa komentii takka na jalatti hin barreessina sii ta'e taa'ii dhageeffadhu siin taane ammoo dantaa kan keeti jechuudha homaa gochuu hin danda'u dirqama bishaan ati daatte sii waliin daakuun qabu dirqama bishaan ati daatte sii waliin daakuun qabu haadhati yemmuu kajala dhalu jira haadhati yetu karaa gubbatti bahuu jira haadhati yetu iyyuu dhiinni isii galdarra ujjira usuu ilmo isaa akkanatti agar ilmoo ishii osoo akkanatti agartu ilmoo isii rasaasaan waddanii ka'anii kootu reeffa fuudhi jedhu jiran ilmoo isii ajjeesanii ka'anii bineensi nyaachuu jira reeffa fudhachuu dadhabdee ilmoon isii jechuudha argite rakkachuutti jirti takkaa rakkateen beeku arsiin takkaa beelaheen beeku arsiin qarqaarsi yookaan immoo irdaataan mootummaan arsiidhaaf godhe hin jiru alhamdulillah yoo roobaallee sa'aa 24 nu rooba yoo midhaanillee waan gadi facaafne ol gahe arsii jechuun jechuudha lafa horsiisaati arsii jechuun lafa maddaa fi margaati jechuudha lafa wanni itti facaasanii wanni irratti darbatan hundi olmaa gartu takkaa rakkoo agarree hin beenu takkaa cinqaa agarree hin beenu takkaa beela agarree hin beenu beelli bara keessa nutti bu'e beerri bara asin angoora jirtan nutti bu'e rakkinni bara isin angoora jirtan nutti bu'e buqqaatiin bara isin angoora jirtan nutti bu'e miniliku arsii sodaata yoo dhugaa isin hin jedhe jechuudha minilikiyyuu arsii sodaata waggaa 8 akkanatti ofirraa qabnee jiraachifne akkanatti jechuudha waggaa 8 kottee qabnee jechuudha harka kennachuu diddaadhaa fi harmaa fi harkatti muranne jechuudha arsii nuti jechuudha arsii hadha isin dantaa keessaniif jecha dantaa jireenya keessaniitiif jecha dantaa lubbuu keessaniitiif jecha akkanatti itti taphattan tana jechuudha nuti harmaa fi harkatti muranne jechuudha kanaatitti yaadda muka jala dhalu jirtu kanaatitti yaadda bosona jala dhalu jirtu jechuudha bosonni isin jala galte sunuu kan irratti gubachuutti jiru jechuudha mana keessaa gabbaate ka mana keessaa gabbaate hanqannaan munni isin jala dheessite irra gubachuutti jira jechuudha isinii galee akkasi takkaa beelofteen beektu arsiintii takkaa rakkatteen beektu arsiintii irdaataan mootummaan arsiif godhe hin jiru jallisiin mootummaan arsiidhaaf galche hin jiru jechuudha kanadha akkana rakkattee kanadha akkana beeloftee kanadha akkana buqqaate jechuudha kanadha bakka dhaabatu dhabee uummanni hurriin itti bu'e jechuudha gara deebuu dhabe jechuudha gara itti hirkatu dhabe jechuudha maal qaba yoo aangoo gadhiistan maal qaba yoo bosona keessaa baatan yoo oromoof hin taane hoo eenyuun jiraachisuudhaaf eenyuun bulchuudhaaf
eenyutu sin deeggara eenyutu sin jaalata kana booda hundi keessan ummata harka xuriiti hundi keessan ummata harka ibiddaati tokkoon keessan jechuudha tokkoon keessan ummata harka ibiddaati eenyutu kana booda ofitti sin fudhata angottis ol baatan bara san akkas nu gootan isin hin jenna jechuudha angoorrallee ol baatan angoorrallee jiraatan jechuudha bara san akkas nu gootanii bara ekele bosona jiru san bara ekele angoorra jiru san bara ekele bulchaa aanaadha bara ekele bulchaa godina bara ekele mootummaa naannoo oromiyaadha bara ekele mootummaa Itoophiyaadha jennee seenaa barreessinee sin kaa'uudha deemna akka bara 1996 bara eebbisaa addunyaatitti jechuudha lafa sin kaa'uudha deemna akka bara 1886 keessatti jechuudha singalee lafa sin kaa'uudha deemna sin barreessinee seenaa irratti yoo waan goonullee dhabne seenaan isin yaadata wanni hadda deemamaa jiru kun dhalootatti darba sana numa beekaa hin dabarti mootummaan tun hundinuu Haayile Sillaasee nu kana salaataa jedhe numa gadhiise angoo akkasuma itti aansee jedhu Minilikiyyuu jechuudha ka ana gooftaan keessan jedhe inuma gadhiise angoo yaadu rabbiitiin lubbuu rabbiin uume tanatu isin keessaa baya yaa ammoo homa birootitu isin dhufa ni gallakkiftan mootumti tun hundi ni dabarti wanni hin dabarre hin jirtu ta'ana malee tiyya malee jechuudhaaf jecha lubbuu ilma namaa baasaa jirtan tun tiyya malee ana malee jiraachuu hin danda'an ana malee bakka ana maleedhaaf karakkachuutti jirtan kan mootumti tun hundi ni dabarti waan hin dabarren se'in angoon tadda qabattee deemtu tun kiisa kaayattee ni dabarti mootumti hin dabarre hin jirtu angoon hin dabarre hin jirtu angoon hin dabarre hin jirtu ni dabarti seenaa hadhaa yaa seenaa gurraacha teessoo gurraattii irra taa'u jiran teessoo harka dhiigaa irra taa'u jirtan san amanaati itti deemaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Galatoomi waan fi uummata keetiif sagalee ta'aa jirta gaafa hundaa ajandaa garaagaraa suqachuu irraa kun bareedaadha. Anillee sagalee xiqqoo asiitiin hawaasa keenyaa uummata Arsii baatiif sagalee ta'uu barbaada. Sagalee tokko dabarfadhe yeroo takka. Okay. Bifa walalootiin uummata kiyyaaf sagalee ta'uu barbaada. Cabni kee caba kooti harmee Arsii bahaa hammumaan dandahe sagalee siif taha. Yaa warra mancaasaaf qe'eef qabeenya kee yaa warra dhamaasan gubuuf qabeenya kee yaa warra rakkatee bakka rakkoos dhabee warra xiqqaa guddaan lafeen keessan caphe warra badii malee qe'erraa manca'e warra dhiiga boohee imimmaan harca'e sagalee siif taana iyyinee lallabnee rakkinaa si baasuuf humna keenya dhabne nuti qaama tokko dhiiga keenya foonii takalee ilmattee bobbaafattu looni anaani harmee koo haadha dhadhaaf dammaa mana kee gubanii si dhamaasan amma. Mee maaluma yakkan maali mee badiini isin haa rakkisu wallaahi rabbiini qe'een kalee quufaa har'a taate beelaa daa'imaaf manguddoon qe'een kalee quufaa har'a beela taatee daa'imaaf manguddoon kararratti yaatee nu qarqaaraa jedhu kunoo lallabanii abboota fawwoonni hamilee cabanii harka keessan eeguu waan nyaatan dhabanii warra karee ormuu fagorraa kajeelu warra kuduraaf muduraa siif hin maru seeru hadiidoo qe'een kee maaliif taate meelu warri si meelesse ufiif haa meelatu warri si beelesse ufiif haa beelatu haa rakkatan jarris haa bu'u bakka kee haa miidhamu jarris haa du'u akka kee gargaarsa namoomaa warri barbaachisu warra kalee qotee callaa wal baachisu warri har'a yaa'ee karaa irra galu warra kabajaati sangaa namaa qalu oromoo iyyaa fi gadi bahaa maru daa'imman manaa yaatee kararratti agabdu harmeen harma hoosisuuf aannan homaa hin qabdu itti birmadhaa qomoo beelli beellaman qabdu wal malee homaan qabnu hubadhaa wal hubsiisaa rabbis itti kadhadhaa hadaraanuu qubsiisaa qaamni dhimmi ilaalu silaa ija qabatee yaa rabbi ati ilaali dubbii warra baqatee harmee kararraa kaasaa itti birmadhaa marruu gargaaramuun dirqama akkuma laallee garru daa'imman cubbuun qabne kararratti dararu baha lixan jedhinaa waa arjooma fi maru hammumaan dandahe sagalee siif tahaa cabni kee caba koo harmee Arsii bahaa. Follow godhaani guys. Akkanaadha dhugaa waan baay'ee nama dhukkubsu hanga dandeenye waan dandeenyu sagalee taanee uummata keenyaaf ajandaa biraa dhiisnee kana ajandaa godhannee uummata keenya bira haa dhaabbannu jechuun dhaamsa kiyyaa dhugumatti baay'ee tokko waan qalbii nama cabsuudha waan nama dhukkubsuudha.
hundi keessanuu sagalee ta'aa fi uummata keessan bira dhaabbadhaa. Ajandaa biraa ajandaa garaagaraa kana dhiisaati. Ajandaan keessa yeroo kanatti waa'ee harmee keenya kanarratti kuftee kanarraa ka'uu dadhabdee ilmaa wajjin abbootan manguddoon gurguddaan kun kanarratti yaa'anii akkasitti rakkatanii walumaa galatti uummata Arsiitiif sagalee ta'aa jechuu barbaada waan fi kanuma dabarfachuudhaaf galatoomi. Galatoomii ulfaadhu. Galatoomii muhee kiyya galatoomii. Maal akkan dubbadhu nabee dhugaa beekan sa'aatii silaa haati tiyya hara galfachuun maleenitti sa'aatii silaa alhamdulillahi jettee boqachuun maleenitti bara harma muraa fi harka muraa san jala dabartee bara reeffi namaa ajjeefamee guyyaa guutuu karaarraa harkifamu san jala dabartee bara ilmi namaa haayilaandiin qaama isaatii hidhamee laastikiidhaan hormaanni isaa akka inni bukkoomu keessaa guuramu san bira dabartee hadda ilma isiitiin jechuudha. Bar alagaa miti bar osoo hadda ormi angoorra jiraate ormi bosona jiraate ormatu kana nu godhe jennaa hin dubbannu ni cadhifnaa jechuudha. Ormatu kana nu godhe ormatu nu rakkisee ilma ormaatii jennee cadhifna. Hadda bobaa kiyya jalaa bahee gaafa ana miidhu bobama kiyya jalaa bahee ilmuma kiyya ana jalaa osoo ani uu jedhu bar haati teenna bar. Waa hedduu rakkachuutti jirti bar ilma isiin qabdu tokkicha oorruu keessaa osoo isiin jettu oorruu keessaa harkisanii fuudhanii waraanatti darban. Eessa eega naannoo biraa eega. Kun daangaa Sidaamaa garam fuudhanii dachii inni hin beekne tana dabarsanii ilmi kiisii achitti du'u jira. Kan guyyaa takka garatti uleedhaan nama dhayan hin beekne rasaasa harka kaanii biyyaa baasuu jiran. Uleen garatti nama dhawu hin beeku bar unkaan rasaasaa miti. Fuudhanii biyyaa baasuu jiran kun eessatti dabarsaniitiin daangaa eessatti dabarsanii odoo waa takkan sanattan osoo waa takka yaala minim beekumsa yaala minim cikicik usuusin ilmoo kiyya tokkicha kana qaba rabbii jedha kun biyya ambaan irraa jira kun daangaa Suudiitiin irraa hafe kun bishaan Liibiyaatiin irraa nyaate kun asii Yamanii gara Yamanii keessatti hafe rabbii jedha odoo isin jettu ilma tokkicha bobaa jalaa harkisanii fuudhaniitiin biyyaa baasanii lafa inni hin beekneef nama inni hin beeknetti fidan. Kan achii fuudhanii bineensa afaan isaa hin beekne ka garam akka deebi'u hin beekne ka garamin akka dubbatu hin beekne ka afaan haadhatiyyaa hin beekne kana fuudhanii rasaasa harka kaayanii shanetu naannoo san jira deemaa dhaqaa jedhanii gad lakkisan. Ka naannoo san jiru shaneedha. Warra amma akkanatti lafaa uummata barbadeessaa jiru kana gara nyaattii takka malee akkana uummata godhaa jiru kana irraa hin beekanii bar afaan wal hin beekanii bar ishii malee. Okey malee jimbiilfadhu malee tan barkakii malee tan asii malee eessa jira malee fidii bakka afaan Amaariffaa qofa haati tiyya kana hunda hin beektu abbaan keenya kana hunda hin beeku akaakayyuun kiyya sila kanadha alhamdulillah jechuutti malee jaarsi arrii buleedha kan silaa taa'ee ibaadaa isaa godhachuutti malee kan silaa taa'ee beeta kiristaana dhaqee rabbii isaa kadhachuutti waaqa isaa kadhachuutti malee hadha ammoo akkana godhachuu jira laal akkana godhachuu jira namni gabbayee halkan gabbayanii fincaanuun sodaa taatee jirti. Shanee biraa dhufaarta jedhan. Halkan gabbahee fincaanuu rakkate. Halkan gabbahee oorruu isaa naannayatee ol deebuu rakkate. Yoo gabbayanii alatti argan shanee biraa dhufaa jirta jedhan. Gara deebuu dhabe. Guyyaa yoo bakka takka kilaazarii takka luukii takka akkanatti qabatee dhufe deeggaraa mootummaati jedhan. Deeggaraa mootummaati. Mootummaa deeggaraa. Akkasiidha waan fi sirraa gadi bu'aa namni hedduun qubata qabaa sagalee ta'uu barbaada. Namoonni hedduun ka fooloo hin qabne kan uummata isaaniitiif sagalee ta'uu barbaadan gama sagalee ittiin ta'an dhabanii baay'ee rakkatanii kan immoo fooloo guddaa qabu waan saba isaa dhiisee waan harmee isaa dhiisee waan maatii isaa dhiisee miidiyaa kana irratti ajandaa mataa isaa uumatee kan oofa. Namni hedduun bifa walalootiin ta'ee yaada kennachuun ta'ee yaada kennachuu barbaadanii filiis nama tokkoon galchiisirraa gadi bu'aa bakka ulfaadhu galatoon bagana galchite. Hagana asirratti dubbatuun akka waan lallabee saba kiyyaa sagalee ta'ee natti fakkaata ulfaadhu galatoon bakka kanuma jechuu barbaada. Galatoon ulfaadhu. Kanaafi ani hin beeku. Ani hin beeku anaaf gaafii guddaadha. Mallattoo gaafiiti ana mataa kiyya keessatti. Ilaa yoomii qarqaarran jedhama. Eenyuun nyaachifte qarqaarree tadha nyaachifte birri Itoophiyaa osoo miliyoona 10 maddabde osoo miliyoona 20 maddabde uummata san beelaa baasuu dandeetta.
nama shambeela baasuu hin dandeettu bar maaliif jennaan ummanni garbummaa nageenyaa jala jira ummanni garbummaa nageenyaa jala jira bar garbummaa garaati miti bar naga qabaattee yoo bishaan kana dhudde bar ni bultaa bar naga qabaattee yoo bishaan haroo dhudde ni bultaa bar ummanni barka jiru garbummaa nageenyaa jala jira bar miliyoona 20 miliyoona 30 osoo ummata sanii maddaban ummata san beela baasuu hin danda'an ummata nageenya beela ummata hirriba dheebote bar hirriba dheebotanii bar yoo shimbirroon balbala jalaa shuu jette maaltu dhufe yoo shimbirroon balbala jalaa shuu jette maaltu dhufe maaltu ta'e ummata nageenya beela naga baafna jechuun ummata nageenya dheebote hin qarqaarra jechuun ummata nageenya dheebote hin qubsiifna jechuun achilim hin danda'amu yemmaa'uun nagarnoo homa hin danda'amne homa hin yaadamnellee ummanni ka beelahe nagaa isaatiif beelahe nagaa isaa dheebote nagaa isaa rakkate nagaa isaa chaggarame jechuudha chiggiriin ummanni qabu nagaa isaati haadhatu ilmoo wal arguu dhabe ilmootu haadha wallaale abbatu ilmoo wallaale ilmootu abbaa wallaale afaan wal wallaale gaafa inni akkam jirta jedhuun salaamnoo jedhaan singalee waan biraa hin argu jimbiilfadhu malee mataa gubbaa dhaabanii barri yoo as banatee jedhe jimbiilfadhu qofan argaa waan biraa hin argu afaan itti haasa'amuun afaan biraati bitaa mirgatti hidhatee gamasitti hidhatee gamana hidhatee qaama hunda uf xaallaleetiin dhaabbatee mataa gubbaa dhaabatee akka barbaade godhee biraa deema osoo abbaan manaa argu haati manaa gudeedamutti jirti osoo bar abbaan manaa akkanatti argu bar haadha manaa gudeedu jirani bar gudeedamu jirti dubbachuun ammoo rakkoodha akki dubbattuun hin jirtu gudeedamtee jettee cadhisu jirti dhiirri gudeedamee jedhee cadhisutti jira yeroo kana keessatti yeroo ka biyya bulchu Oromoodha yeroo ka angoorra jiru Oromoodha yeroo ka bosona jiru Oromoodha eenyutti sagalee taanaan jedha bara narrakkadhee bara eenyutti sagalee taanaa eenyutti dubbanna eenyutti haasofu de afaan amaariffaatiin haasofne sagalee ta'an namoo akkam taanaan jedha bara akkam taanaa akkam taana bar akka taanu dhabne bar yoo waa dubbattee jette qaama mootummaa keessa ka jiru ummanni bar shanee qallabaa siin jedhu ummanni bar shanee qallabaa ka bosona jiru ammoo warra mootummaa deeggaruutu akkana nuun jedhaa jira ummanni bar karaa lama dhama'ee bar niitii abbaa lamaa taate haatiti niitii abbaa lamaa taate tokko halkan waliin bula tokko guyyaa wajjin bula guyyaa waliin oola akkasin rakkatan akkasitti beellee ummanni shirkaa kan gaafa duraa akkasitti qarqaarre kan gaafa duraa akkasi bira dhaabanne haga hadhaa dhaabatee jira qeessaatti deebi'ee jira ummanni shirkaa deebi'ee qeetti hin deebine bara gammaatitti hagammaa haran galfanne bar karaa gubbaa jirti bar karaa gubbaa dhaabachuutti jirti bar karaa gubbaa deemuutti jirti bar السلام عليكم وانفي وعليكم السلام عشان نقلت كتب بايت وقالته مجدا أسمان اللي نمني فولو تقا بدا قباتي فسنتين أمته وفي هرمي وفي هاقو مدان دهم برد عباتو لا أسمان أمتك يا بفولو لوتني ساقليت عافي جتشو برباديتي أي أمشيركا أرسيتو أمشيركا هرميتو درارا باي إدان كينو هر أجيسي هركا فرممورا كيس ليدر بيتي بلسوم نجنة متاع القبنة بلسوم نجنة متاع القبنة أصونو تنبيكين هركا ويا جلان أر اللي أمني أصونو تنبيكين هركا ويا جلان أر اللي أمني سلا بلسوم نجنة تندبنا إممان هرميه وقوري مي أرجنا إلى مي هرمي كوني ديناميتي إني سبوتي سي كينو الموكيتي إني سبوتي سي كينو الموكيتي hawaasa nagahaa qe irraa ari'aa imimmaan harmee koo kinoo bara baraan ima dhangala'a harmee too boochisaa daa'imman didiqqoo rasaasaan gombisaa bilisummaan kana gahee meenu dhiisaa
haadha ofii boochisaa qe'ee irraa buqqisaa hawaasa nagahaa tumaadhaan bilcheessaa bilisummaa fiduuf ufii wal ajjeesaa bilisummaa fiduuf ufii wal ajjeesaa. Nuunfeenu eenyumaa deeggaruu nu dhiisaa ilmoon haati deettee rakkattee dheebottee kan isa guddiste amma immoo guddatee rasaasa qabatee haadha isa guddiste ajjeesuuf kutate haadha isa guddifte ajjeesuuf kutate. Amshiir ka harmeetoo kun siif hin malu kalee beekaa dhabdee kalee goota dhabdee dhugaa goota keetii osoo siif hin bahin achumaan dhokate har ammoo deebitee qe'ee kan kee irraa rasaasaan buqqaate har ammoo deebitee qe'ee kan kee irraa rasaasaan buqqaate. Galatooma isinii jedha filis asumaan haadha teessan tarakkataa jirtu haadha teessan haadha gootaa haadha hayyuu haadha beekaa taar muka jalatti dahaa jirtu taar man irraa gubataa jiru kaarra ilmummaan isii jechuun diinaa miti ilmummaan isii haadha teessan miidhaa jiru haguma dandeettanii sagalee ta'aafi jedha waan ofii asuma waan na seensisteef baay'ee galatoomii isin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akka waan ofii hedduu galatoomii wallahi ulfaadhu. Ani si caalallee waan dubbachuu fi dhufe hin jiru. Garuu dubbimatee santunaa tahee uddaree fitee osoo carraa argadhe jedhaa ture galatoomi ummanni keenya akkuma ati jette rakkinna waan nyaatuu hin qabu waan dhuguu hin qabu rakkinna nagaa qaba ummanni keenya sagalee tiyatana waraabbadha gartanii abbaa dhimmi ilaallatuu fi ummata Oromoo hunda bira haa geettu maaliif jedhee atuu kaaftee ummanni sirkaa akka gaafa mootummaan kun dhufeetii waraana keessa jiraachuu dachilleen samilleen ni beeyti. Ummanni kun ummata Arsiiti. Balaa ummata sirkaa irraa dagaagetuyyuu kutaa Arsii guutuu walgaa jira amma. Sinii galee ummata kana iyaadatta waan ofii waggaa 2023 irraa kaafnee haga 2025 gargaaramaa ture ummanni kun. Rakkoon maallaqni wali guurrame ummata sanii wanni buuse tokko hin jiru yoo namoota dhuunfaa tiif bu'aa buuse malee namoota dhuunfaa maqaa kanaan jechuudha maallaqa wali qabnee itti kennineef bu'aa buuse dhimma itti bayanii biraa taran sayin achi namni amma olii gaffiigaa jiru kun wallaahi warra maallaqa guuruuf olii gaffiigurra dubbitee takkatti san tunaa ta'e. Ummanni rakkina maallaqaan qabu rakkina nagaa qaba ummanni keenya waraabbadha gargaarsi ummata sirkaatiif guurrameeyyuu wanna takka ummataan goone namoota dhuunfaa gartee maqaa gargaarsa kanaatiin maallaqni itti kenname qofa dhimma ofii itti bayanii akka qircaatti addaan qoodatanii biraa taran kunis warruma gartee ummata kana maqaa godhatee olii gaffiigee qoonqoo ofii guuttachuuf deemaa jirutuyyuu olii gaffiiga malee dhugaa wanni maallaqni fedhe osoo guurrame osoo duniyaan guutuun maallaqa guurtee ummata Arsiitii waa buusu tokko hin jiru maallaqaa miti ummanni karakkate nageenna maallaqa yoo taate waan ofii ni beekta ummata sirkaati maallaqni xiqqaan hin guurramne maallaqni sun ummataas hin tajaajille nageenna ummataatis hin buufne. Inumaayyuu isaan irraa dabreet amma kutaan Arsii guutuun balaadhaan ibiddaan muudamee jechuudha. Osoo gargaarsi waa godhee ummata sirkaa aanaa takkattii santuyyuu bu'aa maallaqaan argatee nageenyallee maallaqa sanii argatee nagaha ta'ee sila har'a kanniin hin ga'u. Jarana yoo dhugaa dubbattan waan nagaha ummataa dubbadha. Nagaa ummataatiif iyyaa iyyisiisa. Nageenyi habu gaafa ummanni nagaa argatee qe'ee ofii irra mana ofii keessa dawa ofii keessa jiraachuu danda'e inshallah gargaarsi rakkoon qabu ni gargaara ummata keenya waan qabnu ofii qooqa bulleen kenninaaf garuu maallaqa feete guuri ummata san hin ga'u bu'aa ofiitiif nama olii gaffiigaa jira malee dubbiin naa taate ana gargaarsi naa ta'e ana dubbii ati dubbatte tana rabbi umrii si haa dheeressu kana ammallee gaffageessi itti fufi ani maallaqa guuru yoo taate ummata sirkaatiif waggaa 2 waggaa 3 maallaqa guurre bu'aan tokko hin jiru ila kunoo dhalataa sirkaati ani nama maallaqa sanillee adda durummaan iyyisiisee guursisaa ture wanni ummata buufne hin jiru durriyyee qofaaf bu'aa buufne maqaa maallaqa guurree maqaa ummataatiin dhugaan jirtu tana adiin saniin achi ummata Arsii
jaalatta sagalee taataa fi uummata Oromoo jaalatta sagalee taataa fi maallaqa osoo hin taane nagaa isaatiif lallabi. Mootummaan danda'u uummata kana nagaa haa buusu. Dadhabummoo gartee hin danda'u haa jedhu. Mootummalleen waraana uummata fixu buqqisuun barbaadu. Maal waraana keessa mee jara dhageettanii waraana bosona akka du'u dhageettanii waraana mootummaa akka du'u dhageettanii bar hin jiru. Miskiinuma du'a. Haadhuma miskiina du'a. Ilmoo daa'ima du'a. Waraabessa nyaataa jira bara aanaa sirkaa keessatti ilma namaa waraabessa nyaatee bara. Ajjeesanii waraabessi nyaate mataan qofti wallahi si erga keessan waan dhufi bicha fuudhara nam viidiyoon kun naaf ergama keessan si erga uddoon lama ka waraabessi nyaate si erga oo qabaatin abbaa fi ilma bar abbaa fi ilmaa fi intala dubaraa fuudhanii baasanii bosonatti kanaaf mootummaa deeggaraadhaan bar bineensi nyaatee mataa fi miila bichaa fuudhanii bar harka kottee kanaa fi mataa kana fuudhanii bar ila obboleettii tiyya ani karaa naa ta'e kee kana si duuka jira. Nagaa ummataatiin si duuka jira malee maallaqa oo taate ruhiin ta'e ummata kennaaf garaa nu nyaattu takkaa garaa nu nyaatteen beektu Oromoo kutaa 11 ummanni nagaa dheebote malee maallaqa hin dheebonne warri maallaqa jedhee oli gaffiigaa jiru faayidaa abbaa fedha haa ta'u faayidaa mataa ofii maallaqa kanaan barbaada fi malee anatu beeka hoo barbaadde keessaa wanna hunda sitti himaa asirratti naasa'u bu'aan takka hin jiru maallaqa guuruun ummata bu'aan fidan takka hin jiru faayidaa ofiitiif caccabaa jira namu maqaa ummata kanaatiin waa xollobachuu. Kanaaf jabaadhu an karaa amma ati qabattee waan ati dubbataa jirtu nagaa ummata kaatiyyaa jirtuuf si duuka jira maallaqaa miti ummanni ka dheebote nagaa warri bosona jirus nagaa ummataa nu haa buusu hin barbaannu yoo danda'an ufii walaa fixan ufii walaa dhayan ufiin du'an ka du'u haadha miskiina ka du'u daa'ima ka gartee buqqa'u jaarsa jaartii olii bakka takka ganda takka dhaquu hin dandeenye kanaaf. Waraanni bosona jirus ta'e ka mootummaatis du'aan jiru ka du'aa jiru miskiina. An kanuma jedhaa maallaqaa miti rakkoon ummata kennaa jiran wanni callinni ani amma wallahi dubbiin ta'e naa taatee naan dubbadhe malee waan ummata kanaa barreessallee jiru dubbatallee jiru. Garuu dubbiiteettu na dubbise galatoomi carraa kanallee naa kennuuf rakkoon ummata Arsii maallaqaa miti. Maallaqa oo taate ummata sirkaatifuu humaan gooni guurree argine kanumaa galatoome buleettiti ulfaadha. Sanyii Habib go Habib dubbadhu. Faatee akkami nagaa jirta mangistii koo dhugaa anis illee seenee dubbachuun fedhu garuu haasaa kee kanatu naa ta'e dhugaa jedhee umarii ummanni akka Arsii aanaa sirkaa as jala kana nama meeqatu jira naa taazabani akka Arsii aanaa sirkaatitti namni miidhames hin jiru namni gargaarames hin jiru. Mallayni yoo xiqqaate miliyoona 12 miliyoona 13 akkam kana oltu guurame ani xiqqeessa kanatu guurame ifaaje ilmaan Oromoo galatoomaa isin ilmaan Oromoo kabira dhaabattan galatoomaa galatatu isin mala garuu mallayni isini hagam akka bira gees hagam akka bira geeynes hundumti isaanitu hin jira mallayni gaafa ilmaan sirkaati guurame osoo qajeela itti qajeelee ilmaan sirkaati miti Oromiyaa kutaa 11 nama horatuu danda'u dhugaadha kana dhugaa eenyullee aaluu hin danda'u dhugaa eenyus illee gad jedhee arraabuu hin danda'u dhoksuu illee hin danda'u anis dhalattu achiiti uma fedhe illee ta'e kanaafi ummanni amma asirra deemee gargaarsa jedhu kuni hin kijiban na dhageeffadhu haadha faatee anis shamara atis shamara kalee abboonni kenna haawwanni kenna gaafa harmaa fi harka muraa aanoleetii fi calanqoo irratti itti dhumate kan biraati gaafa muraa aanolee irratti harkaa fi harmi kenna irraa nu cite harka kenna nu muranii harma kenna nu muranii wanni Oromoon Arsii lafa san irratti hin ta'in hin jiru lafa Oromiyaa tan irratti hin ta'in hin jiru akka dhalleen guddifanne harka nu muranii harma nu muranii akka dalagannee hin nyaanne harka nu ciran na dhageeffadhu akka dhalleen guddifanne harma nu muran akka dalagannee nyaanne harka nu muran